Adaraa keessan qimamochi mana madaamii jirtan adaraa keessan of eeggadha. Waaqayyo isin haa eegu. Akkuma argaa jirtan kana obboleettiin keenya harki ishii akkana godhe jechuudha. Imbeeriin ishii kukkutee harka ishii jechuudha. Imbeeriin akka maleetti ishii kukkutee kunoo dhidhiitechee jira jechuudha. Jireenyi biyya ormaa isa kana qabdiidha. Adaraa keessan of eeggadha. Yeroo kiloreeksiidhaan dhiqxanii kaatanii vaaziliinii dibadhaa nuu fidaa jedhaniiti. Vaaziliinii dibadhaa dhugaa isiniin jedha obboloota ko. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota ko kabajamtoota ko. Nagaan kiyya bakka jirtaniif lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anillee nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e. Akkuma argaa jirtan kana obboleettiin keenya tokko akkuma nama kamiyyuu nan dalagadhettee biyya ormaa dhufte. Erga biyya ormaa dhufte obboleettiin keenya kuni kiraarii gaddaatti irra jira beektanii obboleettii keenya kana. Kanaafin kiraarii san irraa balleessee ofii kiyyaatti rattaasee jechuudha. Maaliif walirraa barannaa wal gorsine jechuudha. Innaa obboleettiin kiyya akkuma sii kana biyya ormaa dalagachuu dhufte. Erga biyya ormaa dalagachuu dhufte immoo biyya ormaa keessatti kiroodooksiin harka ishii kukkutee jechuudha. Harka ishii kukkutee harki ishii kun amma dhugaa yoon hojjedhu hedduuta kana dhukkubaa jechaa jirti obboleettiin keenya. Adaraa keessan obbolee tokko yeroo kiroodooksiidhaan dhiqaa akkasuma firaashoota filaashii hin beektanii wanna kun akka malee nama godhu tokko beektanii inni fa'aa namallee hin ajjeesa. Yeroo kiroodooksii firaashii fa'aa walitti naqxan namallee hin ajjeesa inni walii dhugaa dubbachuu jechuudha. Inna isallee walitti naqinaa deebisee filaashii sun immoo yeroo harka keechan tuqee harka keecha isin guba akka biddaatti nama guba jechuudha. Sun akka biddaatti ajaa isaatu akka awayitti qoonqoo keessas nama gubaa sirratti abjennaan ibidduma jechuudha si guba jechuudha. Kanaaf innillee harka keechan hin kukkuta jim godhee jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa luka keecha illee harka keechanillee gaawonii kaawwadhaa yeroo dhiqxanii shintibeetii isaan jechuudha. Maaliif yeroo tokko yeroo hunda osoo hin taane yeroo tokko ittiin dhiqama inni shintibeetiidhaan jechuudha filaashii sun. Kanaaf adaraa keessa warri hin beekne immoo suuraa isiniif maxxansaa naa gaafadhaa adaraa keessan jechuudha. Jireenya biyya ormaa gaafa nuti warri biyya ormaa jirru kun akka salphaatti waan finne isaa itti fakkaata gaafa namoonni waan baay'ee nuun jedhanii waan qarshiin akka salphaatti biyya ormaa kana dhufu nutti fakkaatas. Ana mataa kootiin natti fakkaachaa jira. Gini akka itti finnu anaa fi warra akka koo mana madaamii jiran qofatu beeka jechuudha. Kanaaf nuti walii beeka malee namni namaan beeku akkaataa qarshiitti fiddanii. Adaraa keessan obboloota koo yeroo mana madaamii keessa jirtanii harka keessan of eeggadhaa. Yeroo immoo dhiqxanii kaatanii vaaziliinii nuuf dhaante vaaziliiniidhaan harka keessan gizuma bishaan keessaa fuftasan itti dibadhaa jechuudha. Haga kilaasii kee galtee dibattutti jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudha fi shannoo qaabeetii keessa vaaziliinii tokkotu jira jechuudha. Maaliif kan osoo diganaa deemee kilaasii kee dhaqee xaachuu irraa yeroo isaan dhiqadhee xaawwadhaa harka kiyya ofan eegaa jechuudha. Akka inni harka kiyya kiroodooksii itti godhama yeroo baay'ee kiroodooksiidhaan meeshaa irra caalaa jechuudha. Yeroo hundumaa jechuudha. Maaliif hin beektan kiroodooksii malee immoo siin bahu zayitii minaaminni qibaatii minaaminni kun kan hin beektanii waan zayitii baa'atuuf jechuudha. Siin bahu kiroodooksii malee jechuudha. Hin qulqullaa'u jechuudha irra caalatti. Innaa kanaafi yeroo kana immoo erga dhiqxanii kaatanii harki keechanii gogaan shokotaa kan immoo sinyaa nama nyaata jechuudha. Harkumti kee kun si nyaata gaafa ati bishaan san keessaa fuuteettu. Kanaaf immoo yeroo sani harka kee laafuu qaba jechuudha. Akkuma fuula keetii sanitti harka keetillee laafuu qaba. Laftee qibaatii isa itti dibachuu qabda jechuudha. Keessattuu yeroo ho'aa kanaa yeroo qorraa immoo akka malee nama godhaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Ofillee hin gatinaa ijoollee. Nuti of gatuu eeyyee hojii isaa irratti of gataa jirra. Waan baay'eedhaan miidhamaa jirra. Waaqayyoon hundumaa keenya wajjin yaa ta'u inni nagaa nu baase nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Obboleettii keenyallee waaqayyo harka ishee haa fayyisuu fi hedduu nama gaddisiisa. Yeroo tokko kunoo warri biyya keessaa qarshii ergaa as ergaa maalidhaa akkas jedhu. Ganii nuti akkatti nuti finnu isaan nuun beekan. Numatu walii beeka malee jechuudha. Akkaamatti akka jiraattan keessattuu ijoollee siqaayiidhaan jiraattan. Keessattuu ijoolleen ifatamtanii jiraattan adaraa keessa wanni isinii dhaamu keessa qarshii keessan akka hin qisaasofne qabadha. Qarshii keessan namaa ergitanii akka namni shawwadee qarshiin keessa isin jalaan bannantayna. Dargaggeecha ergitanii jaalalaaf jettanii dargaggeecha ergitanii akka dargaggeechi isin hin nyaanne jechuudha. Maaliif
yeroo baay'ee ijoollee baay'eedha kan bo'aa jiru jechuudha. Dargaggeessatti qarshii erganii birrii sun immoo jalaa nyaatamee kan dhabame meeqatu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mucayyoon takka maal jettee birrii 150 moo akkasina jettee kaleessa laayivii irratti yoo ishiin haasoftuun dhagaye laayivii sanii waraabnee ani garuu jechuudha. Innaa maal jetti akkasitti onlaayinii kanaan jaalattee birrii 150 nyaate. Gaafa 150 nyaatee jedhu mucaa kana gaafa gaafattu mucaan kun immoo maatii qaba, daa'ima qabaa, haadha manaa qaba. Gini ishiirra birrii 150 nyaate. Ishiin immoo maaliif akka hiriyaa ishiitti jaalattee birriitti argatte jechuudha. Laala dhaggeeffadhaa. Waan akkanaa kanneentu jira. Adaraa of eeggadhaa, irraa of eegaa, irraa of baraaraa. Namni baay'ee nama nyaachuudhaaf dafqa namaa nyaachuudhaaf ilmi namaa duubatti hin deebi'u jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun maal jettiree maal gooti jennaan bilookiin godhee firraayi. Isa dhaga'ee jennaan mucaasaan qarshii yasnaa deebisin jenneen eessaa fuudhanaa deebisa isumaan ofirraa bilookii godhee itti dhiisee jette. Dhugaa dubbachuudhaaf yaa'u kan bilookii goote hin tolchite garuu yaa'u dhugaa dubbachuuf yaa'u kan ijoolleen lubbuu ofii irratti baay'ee faradan baay'eetu jira. Baga lubbuu ofii irratti faradan yookiin waan biraa keessa akka seenne akkasuu gootee ofirraa dhiisuu wayya. Maaliif nyaatamte waan ta'eef attaallalamte waan ta'eef jechuudha. Yoo attaallalamtanillee adaraa keessan lubbuu irratti hin faradina. Mucayyoon dheengadda duutee viidiyoo isin hojjedhe suni isheenillee sabuma kanaa sabuma qarshii namoonni jalaa nyaatanii humna ishee waggaa baay'eetti ifatanitti qarshii ishee nyaatanitti mucayyoon tun lubbuu ishee dhabdee jechuudha isheenillee. Kanaaf waan bade tokko waan dura darbe tokkotti immoo lubbuu keessan irratti baasuudhaaf hin tattaafatina. Maaliif sanii ol fiduu dandeessa sin gaafa lubbuun ta'e jiraattu hangi barbaade sun hanga ati barbaade sanii oli hojjettee fiduu dandeessaa jechuudha. Sinii galee kanaaf lubbuu matee jira ifamaa abdeessatu na rabbashee innaa kanaaf lubbuu keessa irratti faradinaas kanaa ol argachuu dandeechan gaafa hojjettanii lubbuun ta'e jiraatte birrii baddu tanaa ol wanna darbe tokko ol argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Yeroo mana madaamii keessa hojjettanillee immoo waan hojjettaniif kaayyoo baataniif karoora baataniif beekuu qabdanii jechuudha. Lumaa galatti isinii galtee kanaaf adaraa keessanii ofii shawwadinaa isiniin jechuu barbaada. Ijoollee baay'eedha kan lubbuu ofii irratti illee faradaa jiru. Ijoollee baay'eedha kan qarshii nyaatamee bakka ani ammaan bodeettanii abdiin kutinaa. Maaliif dhiisi bakka wanti darbe san irraanfadhaati kanuma of afoobichaa qabachuu yaada jechuudha. Waggaa 8 waggaa 7 hojjettanii waggaa 6 hojjettanii yoo waa hin qabaanne ta'e isa darbe sanii yaadatinaati isa dhufu kana godhachuun qaba, karoora godhachuun qaba, kaayyoo godhachuun qaba. Isinaa sun bade jettee ciniinnattee obsitee hojjetachuu qabda. Waggaa 2-3 keessatti immoo kan hanga si jalaa badee san argachuu dandeessaa jechuudha. Sanii ol argachuu dandeessa. Kanaaf adaraa keessan lubbuu ta'e irratti immoo hin faradinaa jechuudha. Nakas isiniin jedha hordoftoota kiyya isa kanaadha. Yeroo mana madaamii keessa hojjetan of eeggannoo cimaa godhadhaa. Gaawonii kana godhadhaa. Waan hundumattuu suuta hojjetadhaa. Qaama keessan illee eeggadhaa akka waan tokko isiniin xunneessin jedha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabajaa hanga viidiyoo biraatti hojjetu viidiyoo kanaan turtii gaarii yaada fi qeeqoo qabaattan koomintiitti barreessaa.